Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne taansuraan oduu sa'aa kana qabannee dhiyaannee jirra. Hangaruma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna oduu ammee akkasumas breaking news hedduu isiniif qabannee jirra. Kallattii gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba. Itoophiyaan odoo deeggarsi namoomaa isii barbaachisu ragaa dhiyeessuu diduudhaan gabaasa deeggarsa namoomaa idil addunyaa bara 2016 keessaa haqamtee jedhamee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabadhee jira. Oduun itti aanu bulchiinsi magaalaa Finfinnee dabalii kiraa manaatiin wal qabatee murtee dabarsuu beeksisee jira. Murteen inni dabarse maal kan jedhu qabannee jirra isin biraan kenna. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garaa keessatti gaggeeffamaa jiru. Har'as itti fufee oolee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo har'as injifannoo argadhe jedhee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee isin biraan kenna. Oduun inni itti aanu loltoonni PP Oromiyaa bakkoota garaa irraa mooraa waraana mootummaa gadhiisuun gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufuu itti fufanii jiru. Tibba kana miseensonni raayyaa ittisa biyyaa Oromiyaa bakkoota garaa irraa gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufan jedhee jira. Guyyaa kaleessallee loltoonni PP 5 mooraa waraana PP gadi dhiisuudhaan gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufan jedhee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee isin biraan kenna. Lolli loltoota Suudaanii fi humna finciltoota RSF gidduutti deemaa jiru cimee itti fufuudhaan gara daangaa Itoophiyaa dhufuu odeeffannoon gama sirraa ba'an ibsanii jiru. Loltoonni Suudaan magaalaa baay'ee murteessoo fi istiraateejik taate Kumurok kan jedhamtu kan daangaa Itoophiyaa irra jirtu to'ate jedhamee jira. Loltoonni Itoophiyaallee lola kanarratti booji'aman jedhamee jira. Dabalata odeeffannoo kanaa qabadhee jira. Guutuu oduu kanneeniitii fi kan biroollee qabadhee jira. Guutuun oduu wal duraa duuban akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Itoophiyaan odoo deeggarsi namoomaa biyyattii barbaachisu ragaa dhiyeessuu diduudhaan gabaasa hanqina nyaataa addunyaa keessaa haqamtee jirti. Itoophiyaan ragaa dhihoo hanqina nyaata hammaataa dhaabbatichaaf dhiyaatu kan ulaagaa teeknikaa guutu dhiyeessuu diduudhaan gabaasa hanqina nyaataa addunyaa kan bara 2026 keessaa haqamuun isii beekamee jira. Kunis kan ta'e akkamitti gabaasa hanqina nyaataa gabaafna jechuudhaan Itoophiyaa biyya rakkoo hin qabnetti fakkeessuuf rakkoo jiru awwaaluudhaan gabaasa hanqina nyaataa addunyaa bara 2026 keessaa hafte jedhamee jira. Garuu Itoophiyaan biyyoota hanqina deeggarsa nyaata namoomaa ol aanaa isii barbaachisu keessaa takka jedhamtee jirti. Gabaasni gamtaa kan dhaabbata nyaataa fi qonnaa kan mootummoota gamtoomanii FAO fi sagantaa nyaataa addunyaa WFP yookaan immoo World Food Program akka jedhutti Itoophiyaa biyyoota fi naannolee 18 ragaan hanqina nyaataa hammaataa irratti hin argamne yookaan ragaan jiru ulaagaa teeknikaa GRFC fi akkasumas tilmaama irratti hundaa'e hin guunne keessaa tokko ta'uu ibsee jira. Oduun itti aanu bulchiinsi magaalaa Finfinnee dabalii gatii mana kiraa kan jireenyaa irratti murtee dabarsuu beeksisee jira. Magaalaa Finfinneetti dabaliin gatii mana kiraa kan jireenyaa dhibbeentaa 11.5 akka hin tarre ta'ee murtaa'ee jedhamee jira. Galmeen haaromsa waliigaltee kireessitoota fi kireeffattoota har'a adoolessa 8 irraa eegalee ni gaggeeffama jedhamee jira. Walumaa galatti dabalii kiraa manaatiin wal qabate rakkoo akka magaalattitti jiruu fi akkasumas qaala'insa jireenyaa jiru tasgabbeessuudhaaf bulchiinsi magaalaa Finfinnee tarkaanfii kana fudhatu kan beeksise yoo ta'u, kanaanis dabaliin gatii mana kiraa kan mana jireenyaa jechuudha dhibbeentaa 11.5 akka hin tarre ta'e murtaa'u biiroon misoomaa fi bulchiinsa mana magaalaa Finfinnee beeksisee jira. Galmeen haaromsa waliigaltee kireeffattoota fi kireessitootas har'a adoolessa bultii 8 yookaan guyyaa 8 2026 kaasee kan gaggeeffamu akka ta'es beeksisee jira. Murtee kanas hojiirra ooluu isaa akkaataa labsii hordoffii mana kiraa kan jireenyaa bahee raggaa'een ta'us hubachiisee jira. Oduun itti aanu kun oduu ammeedha. Breaking news. Dr. Dassaaleny Caannee miseensa paarlaamaa fi PP luka takkaan dhaabaa turee fi akkasumas abbaan siyaasa kamirraayyuu bilisa ta'uu yookaan of bilisoomsuu murteeffatu isaa beeksisee jira. Dr. Dassaaleny Caannee kanaan booda siyaasa kam keessattuu kan hin hirmaannee fi siyaasa kamirraayyuu bilisa ta'uu isaa akkasumas siyaasa ijaa fi gurra hin qabne keessa taa'anii abdii uummataa dhaamsurra siyaasa kamuu fi dhaabbata siyaasaa kam keessayyuu obbaasuu murteeffatuu fi kanaan booda kallattiinis ta'ee alkallattiin dhimma siyaasaa kam keessattuu kan hin hirmaanne ta'uu beeksisee jira.
Dooktar Dassaaleny Caannee yeroo turtii paarlaamaa keessatti taasise keessatti akka namoota biroo harka dha'uu qofaa fi harka dha'an harka nama dha'aa hin turinidha. Nama PP dura dhaabbatuudhaan sodaa tokko malee PP mormaa turee fi PP dhiiga dhaabaa turedha. Nama gaafii gaafadhu jedhanii barreessanii itti kennan osoo hin taane nama ofii isaati gaafii barbaade gaafataa turedha. Garuu nagahee jedhee jira. Oduun itti aanu naannoo Beenishaangul Gumuzitti lolli cimaan hidhattoota naannoo Beenishaangulii fi loltoota PP Beenishaangul Gumuz gidduutti deemaa jiraachuun gabaafamee jira. Lolli cimaan gaggeeffamaa kan jiru yoo ta'u lola gaggeeffamaa jiruunis miidhaan guddaan dhaqqabaa jiraachuu odeeffannoon gamasirraa bahaa jiru ibsaa jira. Humnoonni hidhatan loltoota PP irratti miidhaa guddaa dhaqqabsiisaa kan jiranii fi hedduu addunyaa kanarraa godaansisuun hedduu madeessuun bakkoota hedduu irraa ari'uu fi baqachiisuun bakkoota hedduu to'atan jedhamee jira. Lola hidhattoota naannoo Beenishaangul Gumuz keessa socho'anii fi loltoota PP naannoo Beenishaangul Gumuz gidduutti gaggeeffame kanaan loltoonni PP naannoo Beenishaangul Gumuz madaa'uun hospitaalota guutan jedhamee jira. Hospitaala guddaa magaalaa Asoosaa Uzunaa kan jedhamuu fi hospitaala Shengul jedhamu keessatti madoon loltoota PP mootummaa Beenishaangul Gumuz hedduun guuramuun achitti yaalamaa jiran jechuudhaan maddeen odeeffannoo garaagaraa odeeffannoo dabarsanii jiru. Taateen kun immoo gabaasa muummichi ministeera Itoophiyaa guyyaa kaleessaa gabaaseen wal addaa fi faallaa walii ta'uu agarsiisa. Muummichi ministeera Itoophiyaa nageenyaan wal qabsiisee haala nageenya Itoophiyaan keessa jirtu miseensota paarlaamaatiif ibsa yoo kennu yeroo kamuu caalaa Itoophiyaan yeroo ammaa kana tasgabbooftudha. Nagaatu jira jechuudhaan kan dubbate yoo ta'u dhugaan jirtu immoo faallaa sanii ta'ee jira. Naannoo Oromiyaa keessatti guutuun Oromiyaa hanga funyaan Finfinneetitti fulla'uudhaan nagaa hin qabu. Garuu muummichi ministeera Itoophiyaa maaliin akka madaalee fi biyyattiin nagaa qabdi jedhe wanti adda ba'e hin jiru. Naannoo Amaarattis wanti jiru akkasi. Parsantiin 80 naannoo Amaaraa mootummaa PPtiin hoogganamaa hin jiru. Lolli amma jiru gara naannolee birootittis babal'ataa jira. Naannoon Beenishaangulis haaluma wal fakkaatuun rakkoon guddaan kan keessa turee fi lolli kan keessatti gaggeeffamaa turedha. Naannoo Gaambeellaattis hidhattoonni naannoo Gaambeellaa yeroo garaagaraatti haleellaa raawwataa turuu fi nagaa booressaa turuun kan yaadatamudha. Naannoo Affaarittis hidhattoonni qophii taasisaa jiru. Naannoo Somaaleettis hidhattoonni kana dura hidhannoo hiikkatanii galanii turan kan nu baasu hidhannoo qofa jedhanii jiru. Muummichi ministeera dabalataanis guyyaa kaleessa waa lama wal faana dubbatee jira. Gareen Tsimdoo jechuudhaan of ijaare Itoophiyaa irratti lola banuuf jechuudhaan himannaa dhiyeesse. Gama biraatiin immoo TPLF Eertiraa fi Suudaan kan biroollee itti hidhame wanti fidu hin jiru jechuudhaan dubbatee ture. Garuu gareen Tsimdoo jechuudhaan of ijaare jedhamu kun akka salphatti kan laalamu miti. Naannolee hunda keessatti hidhattoota socho'an waliin qindoomina uumee jira. Kun immoo rakkoo hamaa PP ta'uu danda'a jechuudhaan xiinxaltoonni yaada itti kennanii jiru. Gama biraatiin TPLF PP waliin marii akka taasisu qaamonni garaagaraa waamicha taasisaa jiraatanis kaabinee bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay hatantamaan akka bakkatti deebisu gaafatanis TPLF diduudhaan kaabinoota bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay kan turan pirezidaantii yeroo naannoo Tigraay Jeneraal Taaddasaa Warradaa dabalatee kan biroollee mana hidhaatti galchuudhaan yookaan hidhaa dhaabbii jala galchuudhaan saffisaan gara lolaatti seenuudhaaf qophii taasisaa jiraachuun saaxilamee jira. Marii siyaasaa waggoota 3 laallee jirra. Mariin siyaasaa PP waliin taasifamu marii sobaati. PP'n waggaa 3 guutuu waliigaltee Piriitooriyaatti irratti waadaa galte tokkolleen kan guutte hin jiru. Kana boodas wanti PP irraa eegamu hin jiru. Kan nu baasu afaan qawwee qofa jechuudhaan waraanatti seenuuf of qindeessaa akka jirutu gabaafamaa jira. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo har'as giddugala Oromiyaa lixa shaggar aanaalee garaagaraa keessatti loltoota PP waliin lola gaggeessuu fi lola loltoota PP waliin gaggeesse irrattis injifannoo argadhe jedhee jira. Lixa shaggaritti waan kaleerraa hafe har'a warra dhiyeessii kenna baadhatanii nuu fidan galatoomaa jechuudhaan irraa fudhannee jirra kan jedhe waraanni bilisummaa Oromoo. Kana jechuun meeshaa waraanaa PP'n itti hite baadhatanii kan isaaniif geessanii fi waraanni bilisummaa Oromoo immoo salphamatti kan irraa hiikkatu ta'uu ibsuuf haala itti fayyadamedha. Gama biraatiin aanaa Meettaa Roobitti har'a waraanni bilisummaa Oromoo loltoota PP waliin lola cimaa gaggeessuu beeksisee jira. Lola cimaa kan gaggeessee fi
lola cimaa gaggeesse kana irrattis miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu loltoota PP irratti dhaqqabsiisuun injifannoo boonsaa irratti argadhe jedhee jira. Hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madeessuun meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuun injifannoo irratti argatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Guutuu odeeffannoo kana akkuma nu ga'een kan isin biraan geenyu ta'a. Odoon itti aanu loltoonni PP Oromiyaa bakkoota garaagaraa irraa mooraa waraana mootummaa gadi dhiisuudhaan gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufuu itti fufanii jiru. Tibba kana kibba giddu galaa fi lixa Oromiyaa bakkoota garaagaraa irraa mooraa waraana mootummaa gadi dhiisuun gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo kan dhufan yoo ta'u guyyaa kaleessallee lixa Oromiyaa aanaa beegii irraa miseensonni raayyaa ittisa biyyaa 5 hidhannoo guutuu waliin gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo simatuu beeksisee jira. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa kunneen AKM 5 rasaasa AKM 540 boombii F18 fi hidhannoo biroollee qabatuudhaan gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufan jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Simannaa ho'as taasisee fi jira jechuudhaan ibsee jira. Lolli loltoota Suudaanii fi finciltoota Suudaan gidduutti cimee itti fufuudhaan daangaa Itoophiyaa irra gahe jedhamee jira. Magaalaa daangaa Itoophiyaa jirtu kan to'ate ta'uun viidiyoon itti aanu kun kan agarsiisudha. Lolli loltoota Suudaanii fi humna RSF gidduutti deemaa jiru dhiibee gara daangaa Itoophiyaatti dhufuun gabaafamee jira. Lola naannawa Biluu Naayil jedhamu keessatti gaggeeffamaa jiru irratti loltoonni Suudaan ol aantummaa irratti fudhatuun loltoota RSF irratti miidhaa dhaqqabsiisaa jiraachuu fi hedduu isaanii baqachiisuun gara Itoophiyaa galchaa jiru jedhamee jira. Loltoonni Suudaan magaalaa daangaa Itoophiyaa fi Suudaan irra jirtu akka murteessoo taatee fi istiraateejik ta'uudhaan beekamtu Kumruk kan jedhamtullee to'atuu isaa maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasanii jiru. Lola Kumrukitti gaggeeffame kana irratti loltoonni Itoophiyaallee booji'aman jedhamee jira. Miseensota waraana bilisummaa Oromoo kan turanii fi karaa nagaa qabsoofna jedhanii nagaa filatanii galan jedhaman lamas lola kanarratti booji'aman jechuudhaan maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasanii jiru. Humnoonni RSF hedduun isaanii baqatuun gara Itoophiyaa seenuun isaanii kan gabaafame yoo ta'u loltoonni Suudaan isaan kana hordofuun gara Itoophiyaa seenuun naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti haleellaa raawwatuun miidhaa dhaqqabsiisuu danda'an jechuudhaan sodaan jirus uumamee jira. Kana duras irra deddeebi'uun haala wal fakkaatuun haleellaa raawwataa kan turanii fi haleellaa diroonii deeggaramuun naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti miidhaa namootaa fi qabeenya irratti dhaqqabsiisaa turuun isaanii ni yaadatama. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya oduun ammaaf qabadde kanaan gammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nagaatti nuu tura.